Koreen Eegdota Warraaqsaa Iraan doorsisa Ameerikaa kamiifuu deebii murteessaa qopheessuu beeksise. Ajajaan humna Aerospeesii Koorporeeshinii Eegdota Warraaqsa Islaamaa Iraan marii Ameerikaa waliin taasifamu gonkumaa akka hin amanne ibse. Akkasumas Ameerikaa fi Israa'el waraana darbe irraa barachuu waan dadhabaniif barumsa hamaa barsiisuuf qophaa'uu beeksiseera. Brigaadir Jeneraal Sayyid Majiid Moosaafiin dubbii kana kan dubbatan yeroo Ameerikaan Iraan irratti doorsisa haroomsitee jidduutti. Jeneraal Moosaafiin mariin isin waliin taasifnu hin amanamu, garuu waaqa keenya fi loltoota fi qabsaa'ota keenya ni amanna jedheera. Moosaafiin balaan Iraan irratti dhufu kamiyyuu deebii jabaa fi murteessaa akka argatu akeekkachiiseera. Ajajaan Iraan kun biyyattiin bara dadhabinaa fi harka kennachuu keessa darbuu ishee labseera. Iddoo jirtan hundatti yeroo barbaannetti deebii cimaa kenninas jedheera. Teheraan weerara Ameerikaan doonii Iraan irratti raawwatteen booda tarkaanfii baay'ee balaafamaa akka fudhattus akeekkachiisteetti. Ministeerri dhimma alaa Iraan weerarri Ameerikaan doonii daldalaa Iraan irratti raawwatteef hojjettoota fi maatii isaanii akka booji'amtootatti qabattee balaaleffachuun bu'aa baay'ee balaafamaa akka fidus akeekkachiiseera. Ministerichi ibsa kibxata ganama baaseen dooniin Iraan hojjettoota doonii fi maatiin isaanii hatattamaan gadhiifamuun barbaachisaa ta'uu cimsee ibseera. Gochi kun hojjettoota doonii fi maatii isaanii sodaachisuu kan of keessatti qabatu yoo ta'u, baandota galaanaa fi gocha shororkeessummaa taas jedheera. Akka ministerichi jedhutti gochi kun waliigaltee dhukaasa dhaabuu eebila 8tti ifatti kan cabsu yoo ta'u, gocha weeraraa Iraan irratti raawwatameedha jechuun ibse. Iraan bu'aan baay'ee balaafamaa ta'e osoo hin dhufin Ameerikaan doonii Iraan hojjettoota ishee fi maatii isaanii hatattamaan gadhiisuu qabdis jedheera. Ibsichi itti dabaluun Iraan dantaa fi nageenya biyyaalessaa ishee kabachiisuuf akkasumas mirgaa fi kabaja lammiilee Iraan eeguuf dandeettii qabdu hunda akka fayyadamtu shakkii hin qabdu jedheera. Kana malees haalli naannichaa walxaxaa akka ta'uuf Ameerikaan itti gaafatamummaa guutuu akka qabdus dabalee ibseera. Tiraamp waliigaltee haaraan Iraan waliin taasifamu waliigaltee niikularaa kanaan dura ture caalaa baay'ee fooyya'aa ta'uu hime. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliigalteen amma Iraan waliin mari'atamaa jiru kan bara 2015 Baraak Obaamaan taasisan caalaa baay'ee fooyya'aa ta'uu hime. Waliigaltee kanaan dura Teeraaniif karaa wabii meeshaa niikularaa ta'ee tajaajilaa ture jechuun kunis bulchiinsa isaanii jalatti akka hin uumamne cimsee dubbateera. Akkasumas Tiraamp wiixata darbe bakka bu'oonni Ameerikaa mariidhaaf gara Islaamabaaditti akka balali'an beeksisaniiru. Haa ta'u malee Teheraan haga ammaatti hirmaannaa ishee ifatti mirkaneessuu diduun uggurri akka kaafamu gaafatteetti. Itti aanaan pireezidaantii Ameerikaa JD Vance fi ergamoonni isaanii Iraan waliin mari'achuuf gara Islaamabaaditti akka imalan Tiraamp guyyaa kaleessaa Neeyork Poostitti himaniiru. Haa ta'u malee miidiyaaleen hedduun Vance ammallee Waashingtan keessa akka jiru waan ibsaniif ibsi Tiraamp dhugaa jiru calaqqisiisuu fi dhiisuu isaa irratti gabaasaalee wal faallessan ba'uu itti fufaniiru. Iraan gama ishee marii USA waliin gaaddidduu doorsisaa jalatti taasifamu hin jiru jechuun kufifteetti. Marii kana keessatti gahee olaanaa kan taphatan Mohammad Baagaarii Qalaabaaf murtee uggura Tiraamp Strait of Hormuz irratti kaa'an qeeqaniiru. Teheraan akka dhukaasa dhaabuu cabsuutti ilaaltis jedhaniiru. Afyaa'iin paarlaamaa kun ergaa dabarsaniin Tiraamp doorsisa kana fayyadamuun marii kana gara minjaala harka kennachuutti yookiin waraana haroomsuuf sababa ta'utti yaalaniiru jedheera. Iraan torban kana keessa dhukaasa dhaabuu yoo darbe filannoo waraanaa haaraa qopheesseetti jechuunis ibsaniiru.